kan maraatee haa mana hidhaa geeffannu hoyya abu muazis namni hundi yoo akkas taate namni hundi maraataa baraggus anaafis akkaawuntii kaaniifis eega akkas taate eeka maraataan iimeela banatu maraataan akkaawuntii qabu marataan laafii akkatti seenu beeku nama hoostiitti naqu akka geemitti batu leenca naakan akkana jiru lakkoofsa beeku maraataa akkami kun maraataa miti smaartiidha malee maraataan si qajala deemu maraataan si malee namtichi maraataan asirra hin jiru maraataan doktoraatu maraataan Amaanuel jira hin jiru tiktok irra maraataan fayya qabdi hundi siitu Amaanuel jirti maraataan biyyaan ba'u nama fayyaa qabu biyyaa bee deemee gartee biyya tana dhufa malee maraataan daataa itti naqatu hin jiru maraataan telefoona bitatu hin jiru walii gallee maraataan follow nama godhu unfollow block nama godhu hin jiru maraataan isini maraataan malee maraataa huccuu keessan maraate malee kanneen maraataa fayya qaban asin huccuudhaan maraate malee asin fayya fayyadamu jira wallahi wabillahi arguuf teessan yoo tokko qaama saalaa agarsiisee leenca kan argatu taate hundi foon isii gayyaaftee qaama saalaa isii argisiisuuf teessan arguuf teessan yoo rabbi sin jiraachise in argitan arte namni bara kana baruma birri ittiin galfatu yaadu jira malee waan takka gartee irraan kaayyanne saafuu fi amantii birriin isaan dhufti kana nama jibbisiisa viidiyoo sheer gootan isin gartee kan nama maraataan hin dhalatu irko ziyad seena maraataa dhalatu akka dhageessanii ilmoo dhiiraan naa dhalatee dubartiin naa dhalate malee haati mana kootii maraata dhaltee maraattu dhaltee kan jedhu takka dhageessanii beeytanii tiktookiin nama maraacha geemaan nama maraacha birri nama maraacha dubartiin nama maraacha dhiiraan nama maraacha jireenyaan nama maraacha boo quraanni fi wangeelli jedha nama maraachu namni waa dubbise maraate jedhan kijibatun gartee hin quufe arra namni birrum arkachuuf malee amantii irraan kaayyanne baruun deebi'a jedha shaadaan qabadha shaadaa qabsiifnaa qottaa jedhan ammas walitti qabanii feemasoota yaama gaama feemasoota Dubaayii fi gartee feemasoota Masrii kanan nu yaama ammas abbootii gadaa fidaa sheekootii ustaadota daaqonoota faarfattoota hunda fidaa jedhanii bar jarri kun abboo bar jarri kun siyaasa abiyyi daran bar beekanii bar wali quba qabdii bar bakka namni wali qabame wayii galaa bar jarana wayii galaa gaafa namni wallo isaantu nama wali buusa isaantu nama wali araarsina jedhee fida isaantu nama saaxila iciti kana nama saaxila kana barbaanna isaantu tiktookii namarra guba nama gube barbaanna jedhan isaantu nama kafarsiisa isaanumatu shaada nama qabsiifna jedhan isaantu geema qopheessa isaantu leencaas siikanna isaantu gartee addaa si baasa isaantu wali si deebisna jedhan akkana jaartii ta'e jabeeffadhu bara kana jaartii nama jalaa hatti social miidiyaan birriin nattu jaartii silaatti sammuu si hatti namni hirriba dhiise hirrafu gaafa hirriba dhiise wanti hundi maraattee tartiibni harkaa bade hammaamaa keessa teessee hammaamaa keessa viidiyoo seentee nama arrabsiti sheekarra duwitii gooti isa du'eerra duwitii gooti ummata kanaa kana keessa rabbi nu fidee yaa goofta abu muaz ummata kana lakkaawwachuu jira maal goonare kan sadaqaa gurratu keenya kan maraatees keenyuma rabbi sinaa fayyisu yoo maraattan yoo dalagaa dhabdan rabbi sinaa yaa kennu sadaqa karanneettanii biyya lafaarra hin deebinaa biyya namaa dheeyxanii dalagadhaa kaampaanii dhagaa cabsaa hinnatinaa malee cabsaa dhagaa deem dalage haati manaatis haa dalaydu abbaan manaatis haa dalagu deemaa dalagaa ofirraa jijjiiraa biyya teessan irraa jijjiira sadaqaan namarraa hin jijjiru sadaqaan sii hin quubsitu boo sadaqaan nama hin quubsitu wallahi mootummaan Itoophiyaatu sadaqaa biyyarraa numa fudhata gargaarsa biyya jaaruuf namni ibidda walirraa liqeeffata malee ibidda namarraa hin fudhatan jedhan ummanni qalbii teessan isin fudhatee jira walii gallee gowwaan yoo itti himte fuudheeti bakka biraa geesse jedhan amma walii sheer gootee walitti himtee waliin jetti murna tuuta jaarrattee deemte akka dhaaba paartii badhaadhinaa gareen gartee feemasootaatunis waliin jirti maraataanis isaan biratti qabeenya inni beekaanis hunda kanaafuu akkasii hankarmaan isiniin jedha isin irratti hin dheeressu jiruu bareedduu jiraadha irraa illee haasaa hin fadhu maaliif jennaan kanuma kanaaf haalleessuu jira gartee kanuma irratti yoo dhaabee dhiise irra caaltii rabbi subhanahu wa ta'ala jiruu bareedduu hunda keenyaaf haa kennu maal jedhan sareen sin dhiiftu jedhan yoo siddutte saree fi gowwaan sin dhiisu warri social media akkas beekaan anuma jedha waan hunda miliyeenuma tokko laalee gartee feemas kanumaaf laalee bar miliyoonni takka bar lakkoofsaa siira taa'u jira mana takka maaliin feemasoota taate beekumsa maaliitiin feemasa maal na barsiifta boo maaliin sirraa baradha who are you
aadaa na barsiifta, amantii na barsiifta, maal afaan maal na barsiifta, mee feemasa kanarraa maaliin baradha? Illaa nama saaxiluu, arrabsoo isaanii, haadha namaa xiqqeessuu, gartee amantii namaa salphisu malee maal jara kanarraa baradhan? Sadaqaa isaaniin karaddooni. Leencan kannuufi wala hantuutan kannuufi hantuuta du'aalleen kannuufan irraan karaddu. Na taphachiisaan jedhuun, koottaa na hordofaan jedhuun, ani waan hin dalagu tan akhiraati saba kiyyaaf addunyaadhaa fi akhiraaf hin dalagadhu. Isaan haa jiraatanii. Sooshaal miidiyaan akka bosonaati suuta deemaa keessa jiraadha. Kallattii hundattuu rabbi isin haa tiisu fayyaadhaan naa jiraadha. Tanumaan isin jira irkoos yeroo dheertuu waliin argine nama wangeela warra dheertuu warri dura walirra baranne warri lallabu quraanaa fi wangeela warri baranne. Isa kana gaafa inni hin fuudhin gaafa warra kutuu turre dhiifama jiru bareedduu. Gorsa keessan dhageeffachaa jira galatooma. Ani waan kana dhiiseera. Waan kana dhiisee dhiyoo kana namuma sin beektani namuma sooshaal miidiyaa kana as Dubaay dhufee naani yeroo booda as jira as nama jiraatu anama maqaa dhabuun barbaanne. Kiristaana musliima ta'e musliima irraa gara kiristaanaa deebi'aa jira. Amma garuu dhaqii fuudhinaan jedhan bakka wayii jiranni. Achuma lookeeshiniin daqiiqaa 4-5 akkasuma irraa fagaata laaleeni dhaqee fidee dhaqee fuudhee amma iddoo jedhan sana geessutti karaa kanatti haasaan isaa yani live illee galeera inni makiinaa kee keessa gaafsan. Namni baay'een argeera. Anama maqaa isaa illee dhabu. Namni anama yoo laalu baaraaliin mana isaatu yoo gabbu amantaa jijjiirachaara. Anama akkanuma laale kolfaan du'a. Kazaa fuudhee as ajimaan irraa gara shaarjaa geesse ijoolleen Dubaay keessa jirtuun beeku. Kazaa haasaan inni gidduu kanatti nama wajjin bilbilaan haasa'u bakka na dabbareen. Wallahi. Fuudhee achi buusee biraa deeme naa dawwalan indid. Inni anama na fakkii namni tokko kiristaana musliima irraa gara kiristaanaa gaafa dhufuun gammadaa mire silaa waan tokko gochuufi barbaada. Ani indide bakka. Natti toluu dide bakka yaanni isaa natti wanni inni nama wajjin haasa'u konnekti nama biraa wajjin haasa'u. An bira taa'eetuma makiinaa of agaaru yaanni isaa naan hin taane nama akkanumatti. Absolutely. Gabaa bakka gabaa taateerti miidiyaa kanarratti baaraaliin jalaa buunaan amantee jijjiirata maal jedha nun bara kanaan dura asirra waggaa 4 akkas dura waliin turre haasaa turre na fakkaata. Yeroo sana irra amma badaa dhufeera namni dhugaa dubbachuuf kan dura caala bakka baay'ee gaarii miti namni yoo ilaalcha isaanii adeemsa isaanii miidiyaa kanarratti akkitti fayyadama miidiyaa kanaa kan duraatiin adda amma bizinesii yoo baay'ate amantaan illee bizinesii taateerti. Hojiilee bizinesiidha. Wannummaa isaan asirra dhufanii bizinesiidha malee amantaan natti fakkaatu. Otoo amantaa taate namni gadi jedhee kan musliimaallee gara masgiidaatti kan kiristaanaallee mana isaattis gara cheerchi garas hin jiru namni amma fakkeenyaaf kiristaanonni gara cheerchi hin jiran. TikTok irra jiru asirratti yookiin amantaa gara na oofu yookiin gara soofuu bara barumsa keessa hin jiru amma waa'ee macaafa dagatan. Baay'ee isaanii bakka asirraa ba'aniitu lafarraa ka'anii gara sooshaal qilleensa irratti ol ba'e namni akka jirutti. Qilleensa irratti waliin haasaa, qilleensa irra nagadaa, qilleensa irra gurgura, qilleensa irra bita, gabaanis qilleensa irra taate, waan hundi qilleensa irratti ol ba'e. Yaa waan nama dhiise, nama waa'ee amantaa dhiise jira keessatti deddeebi'ee namaan kana ta'e hin jiru. Nama na dhiyaatu nama hiriyoota koo nama waliin ooluun abboo kootu gara Yesuusin jedhaani kanarraa kaafe qilleensa irraa gadi bu'e nama. Nagaa argata. Qilleensa irraa kun bakka naa ta'an jiru waan jedheef laaleef. Adda baasee kanas qoree kanas jedhee irriba malee illee guyyaa lama fa'aa bullaa beekna yeroo san irriba malee illee bulla bara. Irraaf. Inni sun ta'ee laalee inni sun naa ta'uu dinna nama gadi bu'ee lafatti. Waan akkanaa kun baay'ee gaarii natti fakkaatu. Namoonni. Nagaa. Wallahi maashaallah bakka har'a yaadamu himmi yoo dubbattan wallahi. Yaada barbaachistuudha. Namni tokko amma miidiyaa kanarratti waan hamtuu tokko dubbatee wanni sun hamtuu haala tahuu haala beeku yoo dubbatee bakka giftii ajaa'ibaa wahii yoo argate wanni sun khayrii ta'utti fudhata. Jarana warra laayif jiru erguu danda'e malee kan warra laayifii yertee ofii laayifii mana ofii. Wallahi amma zamana kanaarra jira. Wanni inni madaalamuun gifteraan. Giftera amma waan hamtuu dubbatee ammeenya san irratti gifterri isaa kennamnaan bas khayriirra jira akkasitti fayyada namni sun wallahi amma zaman amma. Wallahi baay'ee ustaazni irraa dubbatu. Waan inni godhaaru sun giftii kennaaf taanaan biyuu baay'ee qaba nama 2,300 salaala taanaan
akkasuma wanni inni godhaaru sun inni bakka namatti toleera jedha. Inni sammuu isaatitti hamaa hojjechaa jiraatti yaadu bar. Gaarii hojjechaa jira kanaaf namni baay'een nala. Namnis dhugaa dubbachuuf namnis waan hamaa daawwata. Waan gaarii gaafate dubbattu namni tokko si dhageeffatu si ilaalu. Galee namnis kanatti nama amma namni inni hojjete sun vaaraalii qabataana isatti amana bakka namni si galee. Otoo waaqayyuu jedhee namni tokko waa tokko fide namnummaan isa kanaan dura irratti wal morman kana dhiise waan mahaaraa tokko ila waadhi kana jedhee otoo fide isa sana ilaaluu baay'eessan taanaan bakka namni isa sanatti namni tokko jira yeroo Abu Muaz beeka gammachumoo gammee jedhama ani waaqa jedhee dhufe yeroo tokko asirra bakka namni sa'aatiin laayivisen wal caccabse miidiyaa kanarratti kabiraan laalan bakka baraaniin isaa akkamitti ol ka'a namichi sun eessa akka dhaqe hin beeku. Waan inni godhaaru sun gaariidha itti fakkaate namni achumatti bakka. Abu Muaz beeku yoo sani namichi amma bade na fakkaata Ameerikaa kanarra ani waaqa jedhee inni dhufnaan ismatti yaa'e bakka namni vaaraalii isaa miidiyaan isaas waan akkasii jaalata namni. Malee waan gaarii haa taasuftu mina kanarraa ajaan qabu ilmi namaa sooshaal miidiyaa kanarratti. Wallahi ajaa'ibaati. Ajandaa haaraa itti ciisee namni ajandaa namaa uumaa beektu. Waan addaati nadur ajandaan kun raawwatamee kana successfully ittiin milkaa'uu galma ittiin ga'uu jedhee waan gartee addaatiin dhufuun qaba wal mari'atee qaama wayiitiin mari'atee dhufa namni akkana ta'uu jira guyyuma tokko itti haa milkaa'u sumuun naan agaltu jedhee dhufuu jira duuba kana nuti waaw jennee kallattiidhaan jirana jala deemnaa jechuu gartee kumaatamaan hordofne warra amantii barsiisu namni hordofu hin jiru rabbiin hunda isaanii to'aa qaceelchuu sooshaal miidiyaan akkanatti maqaas nu balleessitee ofiifillee gartee yaani walitti nu buusaa jirti namni gartee waa xiinxaalu qaamni tokko yoo hin sigad dhufe rakkataan hedduu jira keenya miidhamee mana yaalaa jira ka qaamaan miidhame sammuun miidhame ana bilbilan zaatan baay'ee jira san gargaaruun dirqama ta'a warroottan akkaawuntii maxxansan gargaara asirra taa'ee zaa 24 abaluu keenyaa gargaarru akkana ta'e sammuun tuqame maatii qaba irkoon yoo miidhame haadhaaf abbaa keetii irra naasitti ana haadhaaf abbaan kee mucaa kiyyaan miidhamee hin rakkatee fayyaan qabu ni maraatee amaaluun naageessaa jedhee sheekha bira naageessaa jedhee namni dhufuu qaba. Ati asuma kaatee nama laayifii seene kootu jetteeni yaamte laayifii seene jetteeni maraataa laayifii kootu nuu seene jetteeni haasisitu. Ani fayyaan qabu isiniin jaa taa'ee maal haasoo jettan fayyaa isiniin maraataa isiniin jaa. Ati kana maraataa jettee akkaawuntii qopheessitee fi gara birrii eessa guruu deemta. Oo deemaan dura donqoroo miti Oromooni gahee Oromoo. Dhaabni siyaasaatu baramee kanu nyaate hin nyaadhamtu sooshaal miidiyaa jaaraa 20 takka akkam nyaadhamtan. Waaqilii godhadhaa kaa. Falli solutionii fagaat dhiisaa waan kan nama maraataa jedhan hojii jira hiriyaansa telefoon harkaa fuudhaa oofaa asirra baatii 3-4 amatti akka deemee haqaree dhufu hin fayyaa qilleensuma sooshaal miidiyaa kanarra ababaa yoo arguu baate ni fayya namni asirra ababaa duraa fuudha onneetti wararan tana jala ijaan akkan argine abjuu qofaan arku kallattiidhaan jalaa oofaa fayyee qulqulluu ta'e nagaan dhufa karaarra nagaan deema haadha manaa isaatii hojii hay namni maatii dhiisee maatiin adda bee fuusiftan jaartiis dhiisee kutee Asii dhuftanii ammas ni maraatiin jechuu yaatan. Maraataa anaa kafala bajaajiin fudhaate Amaanuel geessa. Maraataa kawwee TikTok irra fidanii. Amaanuel geessa yookaan masjiida yookaan waldaa. Heeka achi geessan gaa maal godha maraataan TikTok irra. Gaafa si hojii taphatu fayya. Guyyaa si gad deebi'ee waan ni jee fayyaan qabuuti nama kan nu laala. Oo isin irraa dhiisa. TikTok jibbi irraa fuudhaan fudhadha. Abooni gaa asumarratti hin dhaaban inshaAllah jiruu bareedduu jiraadha ijoollee tiyya. Madarasaa waan ni godha.